Lammiileef carraa hojii walqixaa kennamee hawaasa hunda qaama jijjiiramaa gochuun barbaachisaadha jedhan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti hoogganaan waajjira giddugaleessaa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo Dr. Abiy Ahmed. Caasaalee ejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaaltaaf Dr. Abiy leenjii kennaniiru. Akaalu Baqqalaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Caasaa ejensii carraa hojii uumuuf wabii nyaataa magaalotaaf Adaamaatti wayita leenjii kennan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti hoogganaan waajjira giddugaleessaa dhaadhiyoo Dr. Abiy Ahmed qabeenya jiruu haqaan qooduu dhabuun tuffiif jibbiinsa irraa dhufa. Jaalala qabaannaan qabeenya waliin qabdu qooduu naafuuti. Kanumatti dabqitee horattillee kiisa keessaa baaftee laatte jedhan. Namoonni qabeenya baay'ee horatanii isaan madaquni meeshaa qabu, poolisii qabu. Namoonni kun waan nyaatamu qabanii gurmaa'anii namicha kan akka agartan kana qabanii finyoo hidhanii hin turu. Maaliif turu? Hin yaalinaa yaallaan hin tumamtu kun keessa miti jedhu ergaansa. Namni horii qabu, namni qabeenya qabu, namni hirree qabu yeroo hundi kanuma godha dabarsee siin laatu. Akkati gurmooftee qabeenya sirnaan horattu hin fedhu. Maaliif qabeenyi kuufamu gaa kursa faula furrakkoon furmaata qaba eeyyee rakkoon hunduu furmaata qaba. Furmaanni sun garuu ta'anii yaaduu, xiinxaluu, dubbisuu, haala addunyaa hubachuu, istiraatejii dizaayin gochuu, gurmaa'uu. Nama jaallachuu fi kabajuun dorgomsiisuun ta'uu qabu ilmi namaa waa hundaa olidha jedhan. Xiyyeeffannaan keenya namarratti haa ta'u. The ultimate resource of the nation is human capital. Nama akka salphaatti ilaallee bakka bakkatti garafaa ajjeesaa jirru kun hagam expensive akka ta'e akka hubattan hin barbaadaaf. Itoophiyaas ta'e biyyoota addunyaa akka fakkeenyaatti kaasuun hojimaanni yoo laafaa deeme uummanni hojimaata irratti dhiisee nama dhuunfaa irratti abdii horata kan jedhan Dr. Abiy amma rakkoon furmaata malee dhalate waan hin jirreef hojimaata jabeessuuf riiformii gochuun rakkoo keenyaaf falataas jedhan adeemsa moofayyaannee eessiyyuu ga'uu hin dandeenyu kan jedhan Dr. Abiy isa hojii dhabe qofa osoo hin taane kan hojii qabaatee biiroo keessa hojii malee taa'u meeqatu jira jedhan akka walii galaatti qalbii jijjiirannee riiformii dhugaa keessa galuu qabnu hunduu jedhan yoo kana hin taane hojii dhabdummaan jiru rakkoo uumuu danda'a. Jeequmsi biyya keessatti uumamuun aafuuti. Alatti uumamee hagam guutuu addunyaa obuuf walitti hidhamiinsa akka qabu kaasan. Jeequmsi iddoo tokkotti jiraannaan kan silaa hojjetee buluu danda'u hundi waliin jeeqamam. Qabeenya uumuu danda'u dargaggoo qabannee seenaa galmeessuu qabnas jedhan. Qaama keenya keessaa dhibbeentaa xiqqaan ga'e kan gumaachu yoo uubame qaamni keenya guutuun rakkoo keessa galam. Akkuma kana Oromiyaa keessatti godinaaf aanaan yaafuutiin gandi tokko yoo booddeetti nu jalaaf miidhaa cimaadham. Kanaaf jedhan Dr. Abiy carraan qabnu lammiif carraa walqixa kennine hawaasa qaama jijjiiramaa gochuu akka ta'e hubachiisan. Haala naannoo keenyaa jijjiiruu baay'ee murteessaadha. Kana gochuuf gahee keessan olaanaadha. Kana gochuu akka dandeessan amantaa guddaa isinirraa qabna. As dhufuun leenjii fudhachuun aballii duwwaa ta'uu qabu. Maaliif isin namadha? Namni very expensive waan ta'eef waan yaadu waa jijjiiruu waan danda'u nama amma kanaa qabanne barataa amma kanaa qabanne dargaggoon keenya guyyaa guyyaa rakkoo keessa galuu hin qabu. Kun ta'uu kan danda'u isinii. Bu'awwaluu Abdii Daayireektara olaanaa ejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalota Oromiyaati. Dolaga bira jiru dheebota jechuudha. Namni yoo sammuun isaa yaaduu hin dandeenye. Amma kan gochaa jiru nama akka sammuun isaa yaadu, akka hojjetu, akka karaa adda ta'een yaadu. Leenjiin kun seenaa uumuuf hidhannoodha jedhan hirmaattonnis. Risoorsii jiru ekstiriimilii hojiirra oolchinaan yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramuun nama orku jira jedhee natti hin fudhadhu. Biyya ofii keessatti wanta guddaa hojjechuu akka danda'u irraa bareera.